Intarpiraayizonni ce'umsa ragaan agarsiistuu injifannoo iyyummaatii jiran itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xaayibu. Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa intarpiraayizota 55 gara guddattuu giddu galeessaatti ceesise. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xaayibu intarpiraayizonni ce'umsa irra jiran caalmaatti cimanii hojjennaan iyyummaa diina biyyaa ta'e balleessuun ni danda'amaa jiran. Guyyaa irraas intarpiraayizota 55 gara guddattuu giddu galeessaatti ceesanii jiraachuu himan. Gootummaan bara ammayyaa kun meeshaa dhukaasanii nama ajjeesuun yookaan leenca ajjeesuun akka durii yookaan qeerransa ajjeesuun hin tilmaamamu. Diinni guddaan biyyi keenya qabu yeroo ammaatti hiyyummaadha. Diina guddaa kana ajjeesuuf yaalii haga ammaa gootanii injifannoo galmeessitanii intarpiraayizii calqabaarraa gara xixiqqaatti parsantii 5 ceetaniiti jahaffaa amma gara guddattuu giddu galeessaatti isteeppii tokko kan ceetan waan ta'eef goota diina guddicha biyya kanaa injifataa jiru waan taataniif isin dhaadheessinaa leellisinaa jechuudha. Intarpiraayizonni caan udaalee mudatan irra tarkaanfachuun abbaa qabeenya biyya jijjiiruu akka ta'aniif cimanii hojjechuu akka qaban jechuun dhaamaniiru. Hiyyummaa injifannaan hundaan injifanna. Hiyyummaa injifachuuf isin amma abdii biyyi kun qabu, abdii magaalli Adaamaa qabdu, abdii diina keenya nurraa deebisuu dandeenya jennee nus itti xaarree itti dafqinee asiin isin geenye waan ta'eef abdii kana galmaan akka geettan shakkii tokko illee hin qabnu jechuudha. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo waggoottan 8 darban keessatti milkaa'ina guddaan gama mootummaan hojjetamaa ture bu'aalee qabatamaa argamsiiseera jedhan. Waggoottan dabran keessatti mallattoon jijjiiramaa kan argisiisan dubartoonni baay'een keessatti hirmaatan, dargaggoonni baay'een keessatti hirmaatan, humni barate kan keessaa calanqise, ogummaa fi teknooloojiidhaan kan itti ce'uu jalqabe, Afrikaadhaaf fakkeenya ta'uu kan jalqabe, abbootiin qabeenyaa biyya keenya hiyyummaa san seenaa gochuudhaaf sammuu gabroomisan keessa ba'uuf kan ittiin tattaafatamu tokko karaa carraa hojii uumuuf ogummaadhaan namni gurmaa'ee beekumsaa fi dandeettii isaatiin akkaataa akka isaatitti bobba'uu gaafa jalqabe mallattooleen kunniin biyya tana keessa keenyatti calanqisee. Magaalaan Adaamaa imaammataa fi ilaalama paartiin badhaadhinaa bocee qabatee socho'uun investimentii carraa kennaa jiraachuu himaniiru. Magaalli Adaamaa wanni tokkoffaan adda isa godhu imaammataa fi ilaalama tarsiimoo paartiin badhaadhinaa boce dursa qotee bulaaf jedhu dursa warra carraa hojii uumuu imaaxan gurmaa'an ni jijjiiramna jedhanii ka'an dafqa isaaniitiin argataniif carraa dursa kenna. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii mootummaan paartii badhaadhinaa aantummaadhaan hawaasaaf hojjechaa jiraachuu himan. Magaalichi intarpiraayizota har'a ce'aniif haala kan mijeessu ta'uu himuun rakkoo gama intarpiraayizotaan jiru hiikuuf caalmaatti hojjechuun intarpiraayizota horachuun badhaadhina milkeessuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Magaalumsoo jennu namni magaalaa tarsiimoo 3 qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Inni tokkoffaan nama magaalomsu, lafa magaalomsu fi tajaajila keenya magaalomsu. Nama magaalomsuu jedhu namni gara magaalaa gale kabiyyuu ogummaa 1 2 3 akka inni qaba. Ogummaa tokko qofaan namni fooyya'uu hin danda'u. Har'a warri ceetan kun ogummaa baay'ee qabu. Oomishuu dandeessu, kalaquu dandeessu, jijjiiruu dandeessu. Kanaaf magaalomsuu jechuun tokko nama magaalomsu namni harki namaa hojjechuu akka inni danda'u. Ogummaa adda addaa akka inni qabaachuu danda'u gochuu jechuudha. Kanarraa kan ka'e waajjirri carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa keenyas duris intarpirooneroota ciccimoo baay'ee horachuu danda'ee jira. Ammas isin bu'aa tarsiimoo kanaati jechuudha. Gara investimentii ceetanii jiru. Baay'een namaa akkuma kana gurmaa'anii hojii xixiqqaa hojjetanii isarraa caalii har'a manneen kana ijaaruu keessatti akkuma har'a isin hirmaattan kana hirmaatanii ufiinis gareedhanis jijjiirama guddaa uummata isaaniitiifis maatii isaaniitiifis buusaa jira. Isinis ganaa guddattu. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Adaamaa isin warri har'a ceetan kun
Propozaala keessan akkuma isaan sila jedhan qopheeffattanii biziines pilaanii keessan qopheeffattanii yoo dhiyeessitan magaalli Adaamaa dursinni kennuuf. Saganticha irratti intarpiraayizota caaniif waraqaa ragaa kennameera.